waliigaltee nagaa Pretoria raawwachuu godina kibba Tigraay fi aanaan Xallamtii hanga caamsaa 30 bara 2016tti bakkatti akka deebi'an pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay Jeneraal Taddasa Waradan ibsanii jiru. Waraana waggaa lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture hordofee bulchiinsonni naannoo Amaaraa jala galan hanga waxabajjii 30 2016tti ajaja ministeera muummee Abiyyi Ahmadiin diigamuufi jedhame. Waraana waggaa lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture hordofee bulchiinsonni bakkeewwan falmisiisoo ta'an naannoo Amaaraa jala kan galan hanga waxabajjii 30 2016tti akka diigaman pirezidaantii itti aanaa bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taddasa Waradaa himaniiti jiru. Jeneraal Taddasaan waldibdee naannoo Tigraay akkaataa waliigaltee Pretooriyaatti hiikuu fi hojiirra oolmaa isaa irratti qondaaltota mootummaa federaalaatii fi raayyaa ittisa biyyaa waliin guyyoota lamaaf Finfinneetti erga mari'atanii booda ibsa arraa kennaniin kana kan dubbatanidha. Waraana naannoo Tigraayitti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture hordofee bulchiinsonni naannoo Amaaraa jala galan hanga waxabajjii 30 bara 2016tti ajaja ministeera muummee Abiyyiin diigamuufi jedhame. Waraana naannoo Tigraayitti waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture hordofee bulchiinsonni bakkeewwan falmisiisoo ta'an naannoo Amaaraa jala galan hanga waxabajjii 30 bara 2016tti akka diigaman pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taddasa Waradaa himan. waliigaltee nagaa Pretoria raawwachuu godina kibba Tigraay fi aanaan Xallamtii hanga caamsaa 30 bara 2016tti bakkatti akka deebi'an pirezidaantiin itti aanaa bulchiinsa mootummaa yeroo Tigraay Jeneraal Taddasa Waradan ibsanii jiru. Godina lixa Tigraay ammoo hanga waxabajjii 30tti iddootti akka deebi'uu fi buqqaatonni gara qeessanitti akka deebi'an Jeneraal Taddasa Waradan ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisanii jiru. Jeneraal Taddasa Waradaa waldibdee naannoo Tigraay keessa jiru akkaataa waliigaltee Pretooriyaatti hiikuu fi hojiirra oolmaa isaa irratti qondaaltota mootummaa federaalaa fi raayyaa ittisa biyyaa waliin guyyoota lamaaf magaalaa Finfinneetti erga mari'atanii booda ibsa arraa kennaniin kana kan dubbatanidha. Waraana waggaa lamaaf naannoo Tigraayitti gaggeeffamaa ture hordofee naannoon Amaaraa kan kootii jechuun aanaalee akka kibba Tigraay fi Xallamtii bulchiinsa isaa jala galchuun bifa haaraan caasessee ture. Kun immoo waraana waggaa lamaaf kaaba Itoophiyaatti gaggeeffamaa ture sababeeffachuun naannoon Amaaraa lafa Tigraay humnaan fudhatee ture. Waldibdee daangaa kana hiikuufis ta'ee waliigalticha hojiirra oolchuuf hanga caamsaa 30 bara 2016tti beellamni qabameeraa jedhan pirezidaantiin itti aanaan naannoo Tigraay haasawaarra godhaniin. Akkasumas ammoo lixa Tigraay kan naannoon Amaaraa anaaf taha jechuun gaafataa ture fi waraanicha hordofee bulchiinsa isaa bifa haaraan naannoo Amaaraa jala galchee hanga waxabajjii 30 bara 2016tti furmaata argataa jedhan pirezidaantii itti aanaan kun. Bu'uura karoorichaan wanti hundi ni raawwatama. Kanaaf akkamitti akka raawwatamuu fi yoom akka raawwatamu ibsameera. Bu'uura karoorichaan kallattii godina kibba Tigraay fi Xallamtii hanga caamsaa 30tti, godina lixa Tigraay ammoo hanga waxabajjii 30tti raawwachuuf guutumaan guutuutti walii galleerra. Sana 30 qaamota hidhatanii achi keessa jiran hidhannoo isaanii irraa hiikuu bulchiinsota haaraa ijaaraman kan fa'aatu diigama kan jedhuu fi buqqaatonni qe'ee isaaniitti deebi'uu ilaalchisee karoorri ifa ta'e ba'us pirezidaantii itti aanaan kun arra dubbataniiru. Dabalataan hojiirra oolmaa karoora kanaa ammoo akka qaama waliigaltee Pretooriyaatti koreen gamtaa Afrikaa irraa ijaarame kan hordofu akka ta'es dubbatan. Koreen kun Maqaleetti biiroo akka qabus Jeneraal Taddasa Waradaa amma dura dubbatanii turan. Buqqaatonni Tigraay gara qe'ee isaaniitti deebi'uun dura manni isaanii lafti fi qonni isaanii nama biraatiin jalaa qabamee waan jiruuf haala mijataa dursinee uumuuf walii galameeraa jedhan pirezidaantii itti aanaan bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taddasa Waradaa. Gama naannoo Tigraayin qaamni hidhatee naannicha jiru akka ba'uu fi namoonni waraanaan booda naannicha qubatanis gadhiisanii akka ba'an waliigalteerra ga'amuu miidiyaaleedhaaf ibsaarra kennaniin dubbatan. Jeneraaltichi kun naannoleen madda wal dhibdee ta'an kunneen to'annoo eenyu jala ta'u gaaffii jedhuuf jeneraalichi yeroo itti aanutti kan ilaalamu ta'aa jedhanii humni Tigraay garuu eessa akka ba'an
hin dubbanne. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatti hojiirra osoo hin oolin kan ture keessaa tokko jiraattota naannichaa buqqaan qeetti deebisuu yoo ta'u, dhimma kanas hojiitti hiikuuf gamtaa Afrikaa waliin mari'achuun waliigaluu torbaan lama dura Jeneraal Taaddasaa Warradaa akkuma har'aa kana dubbatan. Buqqaatota qeetti deebisuuf bulchiinsota seeraan ala ijaaraman kan naannoon Amaaraa ijaare kana diiguu fi qaama hidhatee naannicha jiru bittinneessuuf mootummaa federaalaa waliin waliigaluu siman. Jeneraal Taaddasaan bakkoota kanneenitti gareen seeraan ala hidhatee jiru kan faannoo bal'inaan akka jiru ibsanii, kana ammoo guutummaatti diiguu fi balleessuuf mootummaa federaalaa waliin hojiitti akka jiru jeneraalichi kun cimsee dubbachaa ture. Kana kan raawwatu ammoo naannoo Tigraay irraa osoo hin taane raayyaa ittisa biyyaati jedhu jeneraalichi. Torbaanota darban keessa raayyaa fi Allamaaxaatti walitti bu'iinsi bifa haaraan jalqabuun bal'inaan ibsamaa ture. Bakka kanatti walitti bu'iinsa ture namoonni 50,000tti dhiyaatanis torbaanota darban keessa buqqaaniiru. Walitti bu'iinsa humnoota Tigraay fi humnoota Amaaraa kana hordofee duraan caasaan bulchiinsa isaanii naannoo Amaaraa jala guutummaan guututti kan galan diigamuu fi magaalaan Allamaaxaa raayyaa ittisa biyyaatii fi poolisii federaalaa jala gaafa ebla 7 bara 2016 irraa jalqabuun galuu kantiibaan magaalattis himanii turan. Kana jechuun humnoonni faannoo bakka kana qabatanii turan guutummaatti gadhiisaniiru. Humnoonni kun ristee keenya eenyuufiyyuu gad hin dhiifnu jechuun kana dura dhaadatanis humnoonni Tigraay dhufanii guyyaa tokko keessatti bakkichaa buqqaasan. Gama biraatiin sadarkaa itti aanaa ministeera muummeetti qindeessaa ijaarsa dimokiraasii paartii badhaadhinaa kan ta'an Obbo Adam Faaraa gaaffii anaaf malaa bakkeewwan kana irratti ka'an karaa nagaa fi seera qabeessaan hiikuuf walii galameera jedhan. Kana ammoo obsaan eeguun barbaachisaadha jechuun kanarra kan darbe ammoo qawwee kaasuun furmaata bakka kanaa hin fiduu jedhan. Lixaa fi kibbi Tigraay iddoowwan waggootaaf naannoo Amaaraa waliin naannoon Tigraay irratti wal dhabaa ture yoo ta'u, waggoota 30 kan ta'uuf ammoo bulchiinsa naannoo Tigraay jala ture. Haa ta'u malee waraana naannoo Tigraayitti dhalate hordofee bakka kana naannoon Amaaraa fudhachuun caasaa isaa diriirsuun bulchaa ture. Ergasii booda waraanni kaaba Itoophiyaa dhaabbachuun erga waliigalteen Piriitooriyaa mallattaa'ee booda naannoon Tigraay lafti isaanii akka deebituuf gaafachaa turan. Mootummaan federaalaa bakka kanarratti harkifannaa waan guddiseef ammoo torbaan lama dura waraanni bifa haarawaan kibba Tigraayitti dhalate. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanallee bakki kun qaama tokkoof murtaa'ee kan hin jirre ta'uu fi ammoo haga waxabajjii 30tti gara tokkotti ni citti jedhamee eegama. Kanuma gidduutti mootummaan federaalaa bakka kanarratti qaamonni lama waliif hin galan taanaan asirratti naannoo hundeessuuf karoora akka qabus ni eerama. Gama biraatiin ministeerri muummee irra deddeebiin bakka kanarratti riifarandamii gaggeessuun riifarandamiidhaan abbaa tokkoof murteessinaa jechuun dubbachaa turuun isaanii ni yaadatama. Walumaa galatti caasaa naannoo Amaaraa bakka kanarra ture guutummaan guututti haga waxabajjii 30tti diiguuf ministeerri muummee ajaja dabarsaniiru. የጸጥታ ሁኔታት ምፍጣር ከም እጥዋት ምባል ምሕዳር ምፍራስ gama nageenya mirkaneessuu ilaalchise bulchiinsota seeraan alaa diiguu fi hidhattoota hiikkachiisuu akka jiru ta'e buqqaattotaaf bakka jireenyaa isaanii duraanitti deebisuu fi haala mijeessuun akkamiin akka raawwatamu kallattiin kaa'amee jira. Qubattoonni bakka biraatii dhufanii lafa Tigraay keessa qubatanii jiran akkamiin akka gadi lakkisan walii gallee jirra. Kanaaf tagaaruun gara qe'ee isaaniitti yommuu deebi'an bakka isaanii kanaan duraatti deebi'u jechuudha. ተማዛባ ላይ ምቹ ሁኔታ ከም ምፍጣር አንጻር ammaaf kan qabanne kanuma yeroo gaarii qabaadha.